illee haasee waan hin beekuufi. Sinigalee namatti illee dhiyaadhe amma koobaa kiyyan gala biyya tana jechuun ani akkanarraa waan irraa barattan illee guyyaa tokko yuutuuba irratti isiniif jechuun seenaati jallee isiniif garuu waan xiqqaa takka irraa isiniif biyya tanatti nama miidhamee jiru nama miidhamee ture jechuun jaalaan osoo hin ta'in saayibaan nama saayibaan miidhamee turedhaan sinigalee. Nama kana hunda jibbee namni akka bineensa ta'e namni silaa namaaf dawaadhaan kijibaa namni namaaf dawaa osoo hin ta'in dhukkubaa jee namarraa dhiyeessee koobaa kiyya. Yoon dhukkubsadee namni bishaan naqabu jiru mana keessa istiiliyoon akka tasaa bar namni bara akka tasaa bar hudhamuu jira hudhamuullee rabbumu qofan qaba isin galee hudhamee namni bishaan dafee naqabu jiru mana kana keessa amma koobaa kiyyan jira jechuudha mana kana keessa. So kana wanti filadheef ilmi namaa bineensa jeeti. Ilma namaa waliin jiraachuu caala rabbii tokkichaa wajji jiraachuu wayyaa mana kana keessatti. Bakka sinigalee rabbii wayyaa rabbii tokkichaa waliin jiraachuu wayyaa bakka khalaas የሰው ልጅ ማለት ilmi namaa ilma namaati wallahi isinin jaa. Kanaafuu rakkoo teessan cinqii teessan rabbitti himadhaa ilma namatti himatina kun gorsa kiyya jechuudha. Ilmi namaa namni hin jijjiiramne hin jiru addunyaa kanarratti namni hundi hin jijjiirama jechuudha. Rabbii qofaati hin jijjiiramne. Gaafa namaa waliin jiraatullee akka namni sun jijjiiramu hubachuu qabda. Akka namni sun jechuun waan hedduu siin jiru beeruu qabda jechuudha. Nama abdii irra kaayetti irratti cabuus dandeessa kufuus dandeessa. Kana ifitti himuun isinirra jiraata. Kanaaf onneen keessan daftee madooyti jechuudha. Amma warroonni onneen nama cabee onneen tiyya akkanaa bettuuf nama tokko gaafa amantu dhibbarraa dhibba yoo amante onneen kee hin cabdi. Ilma namaa parsantii dhibbarraa parsantii 50 yoo amante hin gaa 50 immoo nama hidhuu danda'a jettee sammuu keetitti yaadu qabda. Wallaluu dandeenya jettee sammuu keetitti amanu qabda. Dhibbaa fi dhibbarratti yoo if gadhiiste booda nama si qabu hin jiru kuftee haftaa cabxee haftaa tuffatamtee hundi dhakaasi darbitee argite jechuudha. Gaafa immoo 50 qofa amantee 50 ifitti deebitee gaafa deemullee of qabdaa of dhaabdaa jechuudha. Abbaa fedhe dubartiis taate dhiiras taate saayiba keetee jaarsa keetee jaartii tantee taate jechuudha. Of qabda jechuudha. Dhibba ilma namaa namanna. Namni isin dhibba abdiirra kaayyata yoo jiraate addunyaa kanarratti haadhaaf abbaa kan kee qofa. Yoo maraattuu taates ilmooti jeete ta'ee si hammattu. Yoo baalagee taates tiyyeete ta'e si hammattu haadhaaf abbaa kee qofa dhibbarraa dhibbatti if gadhiisuu qabda. Nama biraa immoo 50 qofa hin gaaf. Kun gorsa kiyya jechuudha. Fudhadhaa yoo isinii ta'e. Ibsi shaaneessa jira. Biyya jira kan amma galuu gahee jira inshaAllah. Waliin jirtanii amma kaafii nama hedduutti baay'ee angaaf gaaf tokko maal isiniin jee Oromoon gaafa callisne waldhiisanii amma sammuu keessan keessa waldhiisanii walalanii waan akkanaa yaadaa jirtan akka isinitti tole yaaduun immoo mirga keessanii okay akka isin barbaadanii yaaduu qabdan nuti immoo akka ifin feene deemna akka isin feetanitti osoo hin ta'in gaabbittoo Oromoo. Abbaa biyyaa akkam? Abbaa biyyaa ati Itoophiyaan si keessatti muudii naqabattee namni akka keetiin muudii naqabatee hin jiru bara. Jedhu gaanuu fi mikaama. Maal isin mana banattanii? Mana bantanii? Akkas ta'an jechuun moo isin hin galchu? By the way isin hin galchu jireenyi kiyya isin hin galchu. Namni akka hin galchu jechuudha. Fedhu abbaa fedhe waliin kan fedhe ta'a mirga hin qabdan jireenya kiyya keessa seenu isiniif hin ayyamu waan miidiyaa kanarratti. Maakiyya. Keessan garuu na gaafatanii narraa deebisaa harkachuu hin dandeessan. Addunyaa kanarratti nama icciitiidhaan duu jechuun akka Haaji Adam Saaddootti sinigalee nama icciitii qabatee duu addunyaa kana keessatti. Nin duu icciitii qiyyaa nama asirra akkas jawu miti. Bafasoo mani እንደዛ አይነት ሴት አይደለም እንዳትሳሳት። ማል ጀቴ Kiyya. Yes. Akami. Nagaa akkamati? Jirta bareedduu Oromoo. Ramadaanii dhufee bara. Salaamu alaikum. Qariib Ramadaan. Qarrab Ramadaan.
Saamu saamarru. Way waggaa darbe waliin marree miti laayif irra taayitiin Waliin marreemi. Harkuma kee kan ilaalaa maruu turreemi. Ni jira arraas. maaliif hin jirra akkam akka inni harki fi eenyu fuddatee maal ta'eeti? Nama lakkee bareedaadha akkasuma jiraachuu wayya. Ibiddiin gugumne zeenii faan irratti hin buune. Maashaallah. Bara waliin baay'ee tirree fudhadhabee bara ustaada dubbisuuf adeetiin. Ati muudii natti qabattee jirta. Soorii si aariitiin jira. Ustaada dubbisuuf adeetiin jee bara. Ustaadni na duraa bu'ee kaanii turkiin qabu ture. Guyyaa biraa dubbistaree maal rakkoon jira? Boo'ichisaa sana diraamaadha moo dhugaadha isaa? Laa diraamaa miti dhuguma boo'ee dhugaa dubbachuudhaaf. Wallaahi. Wallaahi dhugaa moo onni irraa moo? Keessa seeneen hanga wayin onni keessa isaa seenee imimmaan gizeen alkuu dhugaadha akka kiyyatti akka naman tokkotti dhugaan boo'ee jira. Qoosaa takataataa dalagu jira dhugaa rabbii. Maaliif beenaree diraamaan as gubbaa wani dafeen dhumu. Ayi nama diraamaa miti dhuguma jaalateeti qaboo yaa'u jaalaa isa boochisee jaalaltii tuni gaa hundaa'u gaqqabdii beeti. Gaqqabdii yaa. Akkasii hoo akkamii boocheen beetu? Boo'ee akkuma dhiiraattiin boo'ee. Yaa dhiirtiinis nama boochan bar jaalaaf garuu imimmaan keessanii dho'ifattan malee inni immoo bakka ani jiraan over itti ta'e si galee. Maaltu overitti intala halaala wal harku jiranitti akkana over ta'uun akkami? Intala wal harkeen beeynetti ajaa'iba immoo. Bakka kana dalagaa rabbiiti kana dalagaa rabbiitti seenuu hin dandeenyu haa. Akkamitti miila rabbii si dhorkate jechuun dandeenya? Yoo uumaa rabbii ta'e hin dandeenyu. Kanaafuu kunis jaalaltillee tarabbiirraa waan taateef hin dandeenyu jechuudha. Ayeesuma jennee osoo birraa. Meeqa wali qabdanii farra? Ani quban qabu garuu akkan dhageetti asirraa gargaarsi hin dhaabbatiin akka namni qarshii takka fa'aa ergu jira jaan. Haara qaban namni. Haara qabaniin jee silaa dhalaan bar gurbaa kana waliin baatee fuusisanii ijaaruu qaban. Maaliif jennaan kabajaa dhalaaf kan addunyaa tanarra namni dhalaaf kan akka kabajaa kan hin jiru. Dhugaa rabbi namni akkanaa ni jira? Harkisee takka? No, by the way, dubartoonni maali way iyya by the way maaltu jira si? Itti of. Dubartiinuu addunyaa irratti nuti dubartoonni kanuu kadhatu kanuu bu'u bakka gisee harkinee minxaafa jennee irra deemna si galee. Mushammaa faa goonee irra deemna, siree faa goonee irra janna, timaantiin faa goonee darbina jechuun akka waan tortoree tokkotti. Gaafa jalatti waan afamee tokko ruma deemanii akkasi. Dubartiin kanuma keets bakka kanuma bakka yoo bilbilees nagarree maal taatee minaaman akkas barbaadan jechuun gaafa tiriit gooteellee hin barbaadanii si galee. Maaliif uumamni keenya maal akka ta'e hin beekne jechuudha. Kan isii boo'u dhiistee kan isii salphisu jala fiidi dubartiin. I don't know. Darajaa kanatti hogguunii fi darajaatti godhee boo'ee badii tana hunda irra dabree fi nin jaaladhaa gujee hangam takka ulfina agarsiisa. Yaa dhugaadha. Nama jaalala beeku. Ani akka nama tokko hubadhetti nama jaalala beeku yoo fuudhellee nama bultii isaa fiinxaan baasu nama bultii isaa gad dhaabu nama tiriitillee godhu just kuni faranjii Oromooti jedhama si galee. Yaa akkasitti hubadhee jechuun akka fayyatti. Guyyoonni deebi'an galatoomi carraan alaa cufe. Okay, maal jettamee barreessa. Sagalee kiyya dhaga'amusa?
Huno tokkos maqaa isaatiin banatee dhufe. Oromoon immoo gaafa abbaan ajandaa sanii jiraate abbuma ajandaa inni beektan garuu siistama ajaa'ibaa qabdan. Gaafa namni du'e maqaa nama du'e saniin banatan gaafa namni galabbatamu jirus maquma nama saniitiin deemanii banatan tiktookii. Shuu haazaa yoommoo amala akkanaa kana eegaltan ammoo aara nagalchii maal goota halkan kanaan mi'a masaataan as dhuftee rafuuf.